gidduu taasifameen namoonni 3 ajjeefaman. Gargaarsi ilmaan Oromoo qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaaniif taasifamaatiin jiru ammas itti fufeera. Magaalaa Sabbatatti ilmaan Oromoo mana barnoota afaan Oromootiin itti baratan dhabuudhaan mana barnoota afaan Amaaraatti barachuuf dirqamaniiru kan jedhan hangafoota oduuti. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduu har'aaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra oduu wajjin aan Usmaan Baayyuuti. Godina Harargee Bahaa Cinaaksanitti weerara poolisoonni addaa naannoo Sumaalee bananiin lola kana ofirraa qolachuudhaan uummanni Oromoo poolisoota addaa naannoo Sumaalee irraa namoota 3 ajjeesuun gabaafame. Lolli kun kan taasifame aanaa Cinaaksan Araddaa Qobboo Biiqaatti ta'uun beekameera. Muhammad Fantallee gabaasa dabalataa akka itti dhiyeesseera. Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti weerarri humna addaa poolisii Sumaalee hawaasa nagayaa irratti dhukaasa banuu maddeen gabaasan. Akka yaada jiraattotaatti humni poolisii addaa naannoo Sumaalee kun ammas akkuma gaafa duraa haala qindoomina cimaa qabuun qophaa'ee duula daangaa Oromiyaa irratti bane cimsee itti fufuu irratti argamam. Garuu lola cimaa jiraattota aanichaa fi humna addaa poolisii Sumaalee abdiilleedhaan bobbaafama wajjin geggeeffameen humna addaa poolisii Sumaalee irraa namni 3 ajjeefamu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka maddeen yaadannoo gumaachanitti lolli kun kan geggeeffame ganama godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Araddaa Qobboo Biiqaatti yoo ta'u, hawaasni tarkaanfii foolchuu fudhateen humna poolisii addaa Sumaalee keessaa nama 3 galaafatuun yoo hubatamu, hawaasarraa lola har'aatiin miidhaan homaatu kan hin dhaqqabin ta'uu odeeffannoo nu dhaqqabe ni addeessa. Lola ganamaatiin erga dhukaasa cimaa ol irratti bananii booda weerara kanas raayyaan ittisa biyyaa jidduu seenuun lolli kun gargar deebi'eera jedhu jiraattonni Cinaaksan. Haa ta'u garuu humni addaa poolisii Sumaalee kun ammas karaa bahaa Harargee aanaa miidhagaa lolaatii fi Cinaaksaniin hammeenyaan guyyaa guyyatti weerara banuun akka itti fufeetti jiraachuu maddeen ibsan. Yeroo ammaa kana hawaasni Harargee Bahaa rakkoo lama jidduutti hiraarfamaa jira. Oromoota naannoo Sumaalee keessaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan bira dhaabbachuu fi guyyaa guyyatti lola daangaa irratti geggeeffamuuf dirmachuu walii ta'uun daangaa Oromiyaa eegsisuu irratti argamuu maddeen dubbatan. Jiraattonni Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa shira mootummaa wayyaanee xaxuun poolisoota addaa naannoo Sumaalee hidhachiisuun uummata Oromoo irratti duulchisuudhaan ajjeesaatiin jiru balaaleffatan. Uummanni Oromoo badii tokko malee qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaafame harka qullaa ari'amuu kun akka isaan gaddisiise kan ibsan jiraattonni kunneen osoo ijaan arginu saamtonni humna addaa naannoo Sumaalee humnaan horii keenya saamuudhaan fuuldura keenyatti gaala Oromoo irraa saaman qalatanii nyaachuun nama keenya ammoo haala suukkanneessaa ta'een ajjeesaatiin jiru jechuudhaan himani. Dhumarratti dhaamsa isaaniitiin ilmaan Oromoo keessattuu milishaan qawwee harkaa qabdan hundinuu qawwee harkaa qabdan jabeeffadhaatii diinatti qiyyaafadhaa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Milishaa naannoo Oromiyaatii fi xaaxaatii fi abbaa dhuunfaa qawwee qabdan hundaaf hin dhaamsa kana dhaama. Huccuu hiriyaan teessan isinirraa hiitee hudduu teessan qullaa keessaa akka isin hin laalle dhaamsa obbolummaa kan Oromummaa kan isin dhaama. Du'uun garii fuunurraan oolu. Meesii galtee kalloo irratti uuma duutan. Kaleemma fadis keessa gaala 50 abbicha hore kan irraa yaafatanii ogaaden harka isaa hudduubatti ija isaa dura gaala isaa qalanii nyaatanii isa uleen ajjeesanii aanaa miidhagaa tolaatti jechuudha. Lubbuudhaan gale jechuudha. Kanaafuu eega duutis irraan oolle ajjeeftee duu qabda. Wanni niin isinii dhaamu dhaamsa obbolummaa kan Oromummaadhaa qawwee teesse akka lafan kaayyan. Hadara. Kanatti aansee salaamtaan dabarsaa aayyoo abboo kooti. Nanan qattu duuti ciisuus kalloo irratti isinit dhaammadhee qeyroon biyyaa marti mee haa waluu bannu dirree qabsoo irratti. Gaafattoo Harargee weerartee Somaaleen ni fudhanna jettee Arusii fi Baalee duula bobbaafatee nurratti eegale jeeyni biyya teenyaa goota goonni dhale killicaan taphatee guyyaa lolli tole. Eenyu irraanfataa lola ogaadeni bakka iyyuu walgahee taankii madaafnini leenci Oromiyaa hallatee dhiigaani reefkaan gahee diina yartuu saniin jaa galatoomaa. Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa dheeratti ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif gargaarsa taasisuuf kaabinoonni magaalaa dheeraa hojjettoota mootummaa mari'achiisuudhaan mindaa isaanii kan ji'atti argatan irraa 30% kan gumaachan ta'uu himan. Gumaachi kun gahaa miti jechuun komii hojjettoonni kaasaniin gargaarsi kun mindaa ji'atti argatan kan ji'a tokko guutuu kennuuf murteessaniiru jechuun maddeen keenya achirraa gabaasaniiru. Muhammad Fantaallee waan itti dabalu qaba.
aanaalee fi magaalota hedduu keessatti gargaarsa hawaasa keenyaa naannoo Sumaalee irraa buqqaniif godhamaa jiru haala nama gammachiisuu fi boonsaa ta'een itti fufaa jira. Aanaa Doddotaa magaalaa dheeraatti kaabinoonni magaalattii hojjettoota mootummaa walgahii teessisuun uummata keenya naannoo Sumaalee keessaa buqqaniif hojjettoonni mootummaa hundi mindaa isaanirraa parsantii 30 kutuu qabdu jechuun yaadni jalqabaa yoo dhiyaatu sabboontonni ilmaan Oromoo waajjiroota mootummaa magaalaa dheeraa keessatti argaman yaadota kaabinoota marii dursanii faalleessuun gargaarsi kun gara mindaa guutuu ji'a tokko parsantii 100tti akka ol fooyya'u taasisu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Dhugaadha. Har'a ganama walgahii buqqaafamtoota mootummaa naannoo Sumaalee fi wayyaaneen biyya isaa qabeenya isaaniitti irraa buqqifteef walitti galuudhaan kaabinoonni aanaa magaalaa dheeraa kan aanaa Doddotaa ramanii turani. Kaabinoonni kun karoorfatanii kan dhufan damooza isaanii yookiin mindaa isaanii kan ji'a tokkootti irraa parsantii 30 ture. Yeroo adeemsi kun adeemsifamu irratti kaabinoonni achirraa kan beeksisan hirmaattonni yookiin sabboontonni hojjettoota mootummaadha. Yeroo asitti gaafatan maal murteessitan jedhanii nu parsantii 30 mindaa keenya kan jihaatirraa kan jedhu ture kan isaan as deebisaniiti. Yeroo kanatti sabboontonni dhugaadhaan haala nama boonsuun jeequmsa guddaa agarsiisuudhaan akkamitti akkana jettan kan jedhuun isinoo barbaaddan mindaa keessanirraa parsantii 30 galchuu ni dandeessu. Nuti immootu mindaa keenyaa waan baatii tokko parsantii 100 murteessina jechuudhaan irratti walii galanii gargar bahanii jiru. Kun immoo magaalattii keessatti kaka'umsa gaarii uumuun jiraattonni magaalaa dheeraa fi abbootiin qabeenyaa magaalattii keessatti argaman hawaasa keenya qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan gargaaruuf onnee akka horataniif fakkeenya gaarii ta'uu maddeen addeessan. Kana malees qeerroon magaalaa dheeraa shira mootummaa wayyaanee bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaaleetiin wal ta'uun saba lamaa walitti buusuun uummata keenya daangaa irratti lubbuun isaanii dabree fi kan bakka jiran irraa buqqaanii rakkoo hamaa keessatti argaman roga hundaan bira dhaabbachuuf qophii xumuruu gurra hawaasa bal'aatiin nu gahaa jedhaniiru. Itti dabaluunis jiraattonni magaalaa dheeraa irraa dubbifne hawaasa keenya shira diinatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan kallattii maraan bira dhaabbachuu irra dabarree hanga ijoolleen isaanii akka barnoota addaan hin kunne hatattamaa waggaa kanatti barnoota addaan kutan akka eegalan taasisuutti qabsoo wal bira dhaabbachuu jalqabne akka itti fufnu jechuun guutuu hawaasa bal'aa Oromootiif dhaamsa dabarsaniiru. Sochiin jirraa amma qeerroon yeroo ammaa kana hedduu socho'uutti jirti. Akkasumas jiraattonni fi daldaltoonni magaalaa dheeraadha. Magaalaan dheeraa sun qabaattota hedduuf keessaa qabdi. Isaanis akkasumas Oromoota uummata Oromooti hedduminaan qabaatanii gurguddooni. Kanarraa ka'ee haala guddaa fi waan gaariitti hojjetamaa waan jedhu abdii qabna. Sochiinis ni jira. Barattoonni tokko deemanii kan namas hooggantoota dubbisanii isin gargaarree isin faana odoo hojjenne kan jedhanis jiru. Nuti Oromoonni gamtoomnee tokko taanee dhaamsi guddaan ani qabu. Obboleeyyan keenya wayyaanee fi Somaaleen abdii illee Somaalee miti abdiin illee dukkireetiin gara keenyatti argeen abshiruu yaaddahinaadhaa bakkiin keenya isinii miti sabaaf sablammii meeqaa'uu baattee jirti. Isiniif bakki hin dhabamu algaan keenya tokko yoo ta'e bakka lama cirreetiin waliin irra rafnamaan ta'es kanaaf yaaddahinaa jecha ergaan kiyya kan lammataa akkuma ijoolleen keenya obboleeyyan keenya idileedhaan barnoota isaanii kana 2010 akka barnoota lakkoofsa habashaatitti jalqabuuf deemtu ilmaan obboleeyyan keenyaa kana kallattii hundaan nulleen waan qabnu hundaan barnootaatti akka galan idilee jireenya isaanii akka kabajatti jalqabatan abdii guddaan qaba. Gargaarsi uummata Oromoo naannoo Sumaalee irraa qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii loltoota wayyaaniin bobbaafte poolisoota addaa naannoo Sumaaleetiin buqqaaniif taasifamaatiin jiru haala gaariidhaan itti fufaatiin jira. Haaluma kanaan uummanni fi qeerroon magaalaa Ciroo ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqaaniif guyyoota 3 darbaniif gargaarsa barbaachisu hundaa tajaajilaatiin erga turaniin booda guyyaa har'aa gara magaalaa Adaamaatti gaggeessuu isaanii maddeen keenya magaalaa Ciroo irraa nuuf gabaasaniiru. Xumura irratti godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbatatti ilmaan Oromoo mirga afaan isaaniitiin barachuu qaban sarbamuun afaan Amaaraatiin barachuuf akka dirqaman jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Manneen barnootaa dhuunfaa keessattis xiyyeeffannoon afaan Oromootiif kennamus baay'ee laafaadha jedhameera. Abdusalaam Hasan waan qindeesse qaba.
Herri Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa mirgoota sabootaa fi sablammootaaf kenne keessaa mirgi afaan ofiin barachuun aadaa seenaa fi duudhaa ofii guddifachuun isa tokkodha. Herri kun garuu barreeffama lafa haa jiraatu malee akka dhaadannoo fi gowwoomsaatti mootummaa wayyaanee tajaajiluu bira dabree mirga aadaa seenaa fi duudhaa ofii guddifachuu lammiilee kan gonfachiise miti. Ilmi Oromoo tokko mirga seeraa fi heeraan isaaf kenname keessaa tokko mirga afaan isaan barachuuti. Mirgi afaan isaaniin barachuu heera biyyaan kennameef osoo jiru lammiileen Oromoo kumootaan lakkaa'aman biyyuma ofii keessatti mirga afaan Oromoon barachuu fi barumsa qulqullina qabu argachuu sarbamanii jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataatti lammiileen Oromoo mirga afaan ofiin barachuu qaban sarbamanii rakkachaa jiraachuu fi sababa manneen afaan Oromoon barsiisan dhabamuutiin afaan biroon barachuuf kan dirqaman yoo ta'u rakkoo afaan waliin wal qabatee jiruun qabxiin isaan galmeessaa jiranis gadaanaa ta'uu maddi keenya kun addeessera. Akka yaada jiraataa magaalaa Sabbataa kanaatti mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo heeraan isaaf kennametti fayyadamuu dadhabuudhaan lammiileen Oromoo magaalaa Sabbataa keessatti carraa afaan Oromootiin barachuu dhabaniiru. Magaalaa Sabbataa keessatti manni barumsaa afaan Oromoo kan mootummaa lama qofa kan jiru yoo ta'u manneen barnootaa dhuunfaa afaan biroo barsiisan lakkoofsaan 130 ol ta'uu eeruun barattoonni Oromoo mana barumsaa gahaa isaan keessummeessuu dhabuun manneen barnootaa dhuunfaa kanatti afaan Amaaraan barachuudhaaf dirqamuu jedhan. Itti fufuunis maddeen leenjii guyyaa Sanbataa fi Dilbataa magaalaa Sabbataatti qophaa'e irratti qulqullinni barnootaa gaaffii keessa galuu fi manneen barnootaa dhuunfaa keessatti afaan Oromoo sadarkaa barnoota tokkotti kennamu xiyyeeffannoo kan hin argannee fi namoota ogummaa isaa hin qabneen waan kennamuuf qabxiin barnoota afaan Oromoo manneen barnootaa dhuunfaa keessatti galmaa'e kufaatii qofa osoo hin taane salphina mul'iseeraa jedhan. Akkuma beekamu Sabbata keessa manneen barnoota dhuunfaa gara 130 oliitu jira. Har'a warri aangawoonni viidiyoo ijoollee isaanii gara Finfinnee beekanii fi ijoollee isaanii afaan Oromoon beekanii achitti barsiifatu. Ati ilma hiyyeessaa addeen itti barsiifatu kan malee afaan mataa namni baadiyyaa Oromiyaa keessaa dhufee Sabbatatti ijoollee isaa irratti itti barsiifatu hin qabu. Kanumayyuu immoo dhimma hin qabu afaan kun bu'aa hin qabu mana barumsaa keessatti akkas jedhaman yoo barbaadda warri daandiirra hojjetan iyyuu warri daandiirra dhaabbatan kan barsiisu ta'aadha jedhamu barsiisaan afaan Oromoo maaliif hin qacaramne gaafa jedhamu. Manni barumsaa mootummaa kan afaan Oromootiin barsiisu mana barumsaa lama qofa. Yeroo isin jedhu manni barumsa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa lama manni barumsa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa lama warri kana qofa kan afaan Oromootiin barsiisu 350 uummata 350 magaalaa Sabbataa kana keessa jiraata. Amma kana keessa ijoolleen gara 15,000 olii kan ta'an ijoollee Oromootiin mirga afaan isaaniitiin barachuu hin argamne magaalaa Sabbataa keessatti. Warri itti barataniyyuu afaan Amaariffaatiin baratu manni barnoota 130 ol afaan Amaariffaatiin kan qabu. Biyya isaa keessatti Oromoon mirga hin qabu. Manni barumsaa dhuunfaa keessatti afaan Oromoon hin barsiisu jechuun dachee Oromiyaa irratti kun fakkii biyya addunyaa irra jirree fi mirga akka yuuneeskootti galmaa'e kana mirga uummata Oromoo seera addunyaa kanarra jiru Yuunaayitid Neeshin Dikilareeshinii irra kan jiru kana dhiibuudha karaa biraatiin kan ammoo qaama dhimma kana raawwachiisu qaama raawwachiistuu dhimma kanaati waajjira barnootaati callisee ilaala. Supervaayizaroonni manneen barnootaa oolaa bitachuudhaaf yookaan gaanqoo bitachuudhaaf ayyaana waggaa irratti manneen barnoota dhuunfaa dhufanii ilaalu. Gaafa isaan dhufan abbootiin qabeenyaa waan oolaadhaan bitan waan re'eedhaan bitatanii qalatan itti kennu. Akka yaada madda kanaatti manneen barnoota dhuunfaa magaalaa Sabbataa 130 keessatti barattoota 2 qabxii galmeessaniin ala hundumti isaaniitu faa galmeessuun kufaatii olaanaadha jechuun rakkoo afaan Oromoo keessa jiru ibsaniiru. Gaarii akka waan qaama mootummaa naannoo Oromiyaa taate fakkeessuudhaaf manneen barnootaa kana keessatti afaan Oromoo maqaa biyyaaf kennama. Maqaadhaaf yeroo isin jedhu namoonni ogummaa isaanii hin qabne yeroo barataanii boqonnaa qabutti wayitii dhumaarra yeroo barataan dadhaban kanarra geessaniiti afaan kan akka inni baratu kan jedhamu. Kan biraa immoo akka afaan Oromoo biyya kana keessatti akka waan gatii hin qabne akka waan bu'aa hin qabne manneen barnootaa faana waajjira mootummaa faana keessumaa seektara barnootaa faana walii galuudhaan shaqaxa fakkaata manni barnootaa malee kaarikulamii mataa isaatiin seera naannoo Oromiyaa eegee waan baratamuu fi waan barsiifatamu osoo hin taane
mana shaqaxaa mi'a hojii kan abbaan akka barbaadetti biteetti gurguru kanumarraa kan ka'e afaan oromoo manneen barnootaa keessatti amma mana barumsa Qaala'aab jedhamu isumayyuu barattoota lama kan biifide kanaan alatti qabxiin tokkollee hin jiru. Biiroon barnootaa amma reefu kan xiqqoo ishee of baru irri barraa ture irri barraa ka'uudhaaf waan yaalu malee ammas taanaan hojii kana dhimma irra oolchuudhaaf dhuguma afaan oromoo biyya kana keessatti baratamee hojiirra akka oolu soba malee isaan akka fakkeenyaatti sabbata fudhataniiti galma Adaamaa galma mana barumsaa Riifti Vaaliitti nama Dooktar Birhaanaa jedhamutu kaase. Manni barumsaa mootummaa kan afaan oromootiin barsiisu mana barumsaa lama qofa. Mana barumsaa lama manni barumsaa 100 wayi manni barumsaa 100 wayi ammoo mana barumsaa dhuunfaati. Kun yeroo sinjir manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa lama manni barumsaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa lama warri kana qofa kan afaan oromootiin barsiisu 350 uummata 350tti magaalaa sabbataa kana keessa jiraata. Amma kana keessa ijoolleen gara 15,000 olii kan ta'an ijoollee oromootiin mirga afaan isaaniitiin barachuu hin argamne magaalaa sabbataa keessatti. Duulli afaan aadaa seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo dadhabsiisuun magaalota godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiru dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadu ta'uu odeeffataan keenya kun dabalataan eereera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa qopheeffannee isin dhageessaa ture kan hangammaa daawwattanidha. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti fufuu hangamanumaan nagatti isiniin jedha.